sagantaan teenya gaatan itti aantu ustaazota keenya Sheekh Abdurrazaaqii fi Sheekh Ogaastu tapha gabaabaa tokko nu taphata nyaata nu godhanii ifumaaf qoraan fidatanii nyaata godhanii achi booda wal dorgommii jira boodarratti illee dhaamsa iidaa qabanii meeqa sagantaa bareedduu ustaazota lamaan keenya wajjin goone mee sagantaa san daawwadhaa ammas nu faana turaatti bashannana. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. daawwattoota keenya kabajatu tun sagantaa kun media production TV waggaa waliin ta'uudhaan isiniif dhiyaatu sagantaalee teenya haga ammaa laaltan akka irraa bashannanaa barumsarraa fudhattan abdii guutuu qabna sagantaan teenya gaatan ammaan tanaa akkuma waltajjii irraa isin afeerre sheekota keenya jaalatamoo fi kabajamoo Sheekh Ogaazii fi sheeka keenya Sheekh Abdurrazaaq waliin turtii gabaabaa nyaata godhanii ufumaaf qoraan guurratanii shunkurtaa ciranii timaatiin qopheessanii nyaata kan godhan ta'a nyaanni isaanii akkam fakkaataa muuxannoo isaaniitiif waa hunda waliin laallee walitti deebina nurraan fagaatina nu waliin.
daawwattoota keenya kabajamoo turtiin ustaazota keenya lamaan waliin goone reefu kana fakkaata nyaatas godhanii nu agarsiisanii jiranii namoonni hedduun ustaaza jaarsi gadjee jaartiif nyaata godhuu kana akka salphina halaaluu jira amma nyaanni sirreefu gootan maali warra kaarramaarraa duuleesi waraana turtanii akka takka natti akkamiin sanirraas dubbannee waa'ee kanarraa dubbannu namoonni jaarsi gadjee mana keessa jaartii gargaaru akka salphina laaluu jira viidiyoo ammaan tana reefu daleenee saasheekootti maal ta'an kajoolleen hin dhabamu qalbi darreen mee kanaan maal jettanii itti aansee immoo dhaamsa gabaabaa idaa yoo qabaatan صلى الله عليه وسلم وبعد أبليان يجون إيرتي نجار من خيسة وادلقون يا دمنا غرغارون دلا أتي منا وجوهر كلامات حركة كويسة راكبون ونكاني متي يروني نجار ولا غرغارو لاني من خيستي سبتي كذا غرين نما إيرتي غرين نما خنافة جر نما خنافة جاني nama nagarre waa takka dalaguun beene dhalarraa tawaa dalaguun beene boosatti yaani dhiirarraa hawaa dalaguun beene kanaafa yaani nama uraa nagarre hantuutaallee simintoo bitee kiiloo takka bakka san qadaaduu hin dandeenye mana keessa yoo bakka tokko cabxe qoybuun beene muka tokko yoo sullama tokkorra bahee gidaara masmaara dha'uu hin dandeenye huuluma itti yaamu gabbeetuma nama itti yaamu nama akkanaa jira jechuudha akkana ta'uun qabu dhiirti haati manaatu dura nama tuffatti jechuudha dhiirummaan mana keessatti nagarre yogguu dhalaan tun gargaare abbaan manaa gajji'ee waan takka takka mana keessatti yogguu dalage nagarre wal gargaaran nabiin sallallahu alaihi wasallam kaana fi mihnati akhi fi mihnati ahli jaartii isaa haadha manaa Aishaa ni gargaara kophee isaa qoybuu ture huccuu isaa hodhachuu ture re'een ilma nabiin sallallahu alaihi wasallam akkasitti wal gargaaru turan jiruu keessatti mana keessatti wal gargaaran nama si jala guddata ijoollee dhiiraa si jala guddata wajibaata ja'aniiti khasha wajibaata ja'anii guyyaa haati manaa dhukkubsate yoo haati manaa ilmote wajibaata ja'anii khasha tokko gootee ijoollee nyaachisuu danda'u qabda yoo subaata tokko gootee ijoollee bakka takka buusuu fi qabda nyaata tokko ayyaan afata hanga haatiin dhuftuufa hanga ayyo nyaata kareefu gooneesa nagarre ambatitto yoo nagarre sandusha hanga ayyaan afata ja'anii waan akkanaa kanallee godhuudhaaf dhiirti waan takka takka dalaguu qabdi kabaa'ira miti nama akka kabaa'ira zunubi laaluu jira fuudhee jaartiif ajajamu jaartiidhaaf waan takka irra kaayu ugu takka takka hanga isii waa daleetu waa cicciruufis waan qabu waliin nanneeyxee waan takka godhuun waan qabu tanaafuu kuni nagarree guddina kabajaadha jaalala mana kana uumti jaarsaa jaartii walitti dhiheessiti tawaadu'a if keessaa qabdi ergaa guddaa qabdi jeetii yaada tanaafuu jammaata dhiiraa sheekarraa ilaa hanga darasaatti akkasii jaartii teessan haadha manaa biratti jaalatamuudhaaf ijoollee teessan qaraasisuudhaaf ijoolleen dubraatuni ganaa hin agarre mana namaa galti ijoolleen dardaraatun ganaa addunyaa tanarratti bakka adda addaa hireen isaanii qunnamu jiraatti akkasitti akka namaa wajji jiraatan akka hawaasaa wajji jiraatan haa godhuu danda'u abbaa manaatii fi haadha manaati tanaan ja'a galatooma assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu iida barana amman waalaikum salaam namoonni hedduun ulmaa jiranii mana dabarsuu jiranii bakki bashannanaa ta halaaluu hadur banaa ture amma banaa miti mee akkamitti iida baranaa muslimni akkamitti akka dabarsu maal dhaamtaaf mee dhumarra iida baranaa uno iidi baranaa inshaallah miidiyuma kana daa jechuudha numa daawwataa bashannanuma daawwataa dabarsu kana faa laalu nagarree waan babbaree dubar guyyaa iidaa kana bar islaamni guyyaan iidaa kun guyyaa beektee wanni keessa haasawni miti qabrii fi khaalidiina fiha abadaa fi buucaa isinirraa shubbisaa malakal mootii fi nakiirii fi namatti haasawan guyyaa kana guyyuma babbareedaa namatti haasawan jannata faa namatti haasawan waan babbareedaa diraamaa kun ijoolluma isuma kana faa dalaga ijoollee teenya dirama babbareedaa jira xaraa'ifa naadira waan babbareedaa ibaadaas keessa godhaa nagarree bashannana keessa godhaa TV Nurul Hudaa TV Amirtan TV Islaama inshallah nagarree maagata sadeen kana jidduu xuurii teenya gurguddoo taneen kana jidduu fi miidiyaalee biroo kanatti nagarree inshallah iidani godhan jeetii yaada nagarree maddaqa qallattee gaa qobumaan achi tarkaanfatanii hanga raareetti chibaanee inshallah nagarree akka keenya ka durii deebinee
iddi guddoon godhamtee ulamaa'i fi waan adda addaatiin godhamu hanga suutana ijabanaa goone inshallah rabbiin qoranaa kanaas ni kaasa wani nin jechuu fadhe wanni guddaan sawmana ramadana barana dhiifaman gaafachuu fadha rabbiin yaa ramadana barana dhiifaman nu godhi wallahi salaatul leelii si keessatti masjida dheeniin salaanne taraawii si keessatti kaaratiin salaanne hedduu zikrii fi waan adda addaan goone ramadana barana sila zaata qabaate sila na dubbise dhiifaman gaafachuu fadha sila dhiifama rabbiin haa godhu dhiifama haa godhu ramadaanni masjidinillee dhiifama nu haa godhu wallahi masjida rabbi sababa dilii teenyaati almasjidu yashku li rabbihi zulma alibad rooroo teenya himate masjidni miidhaa nuti himanne masjida hin agarree waa hedduu keessatti daleene dallaala masjida nagarree wayii keessatti alooluu dhigarre ibaadaa keessa alooluu dhiifne diina keessatti dalaguu dhiifne waan biroo keessa aloolle gabayaa biroo godhanne duuba masjida hin agarree ATM kaardii godhanne masjida ATM kaardii godhanne nama rabbi rahmata godheef malee tanaafuu kun cufa akka jijjiiramnu akka bakka kaanirraa deebinee toobannu rabbiin nu haa godhu warra hin agarree amatu akkanatti iida godhu rabbiin haa godhu iida idul fitrii bara 1400 fi 40 akka kana bakka baga rabbiin hawaasa islaamaatiin kanaan isin gehen isin jaa bakka jirtanitti inshallah hin agarree qooda guddaa warra fudhatee rabbiin haa godhu soomana kana keessa waa xiqqoo daleene xiqqoo warra dalagee sababa guddaa rabbii fudhatu rabbi irraa fudhatu rabbiin haa godhu amila qaliilan wa ujira kasiiran jee rabbii nabiin gurbaa tokko xiqqoo dalagee guddoo harkatee jira xiqqoo daleene bar waa hedduu sin qaraane waa hedduu sin kadhanne wallahi waa hedduu sun hin jenne xiqqoo daleene masjidni bira waan hin jirre jecha تنافو تكو دلي ورا قدو فرت ربنا لولو قالتو ما نسنجا السلام عليكم وعليكم السلام قالوا مرتي بقت سينجي نمجا خيسا أن فيننا أتي أبا المورشيخ أنا زلمتني إيدا ما إيدا ندوكني ستني والله قامنا دور راجي والله مرة مين ينجتي ورادن بقت سينجي والله مرة توني نجوني أبوتي تيا أيوتي أبان خيال ندوي أيوتي في أبليين خيا في itti aansuudhaan ayyootii itti haadha mana khiyyaa fi ijoolleetiyya fi daroosoota khiyyasiyaati ilma khiyya amma wallee araaramne cufa keessanuu cufa keessan islaama biyya tanarra jiru cufaahu bakka jirtanitti baga iidul fitriidhaan isiniin gahe itti bashannantan itti ibaadaa gootan itti nagarre rabbi itti arkatan iida kana rabbi isin haa godhu galatooma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيو أستاذ كينيا ريفون تنانياتا بوتاني سنرد تسميتك وهاسوا لما مستاني كينيا خاسخا نمني ربي نموني غري وني أمانتي تنرى فقاتو جرانيف ربي نجانم قفاق أبازاني دعاني غري أكوان بقى نمون نخون كما أمانتي إسلام أتن يعني جهنم سين مفتيسا فأجاني ونهجو قنا إيدا كمي دبر سوكا من النغينيا في أنا الرئيس مين واسوا بيان بيا بشنناتي قادي تقول ترينو درو شوري هل قادي جابي كما دا نمنا خون جهاتي نسقمنا إني نسقمنا بيا درو ولد دفن كذا سلانة أروز نمنيش سينة إني سلا أركتلا تفججو قطع كذا بتك لما دفتر فدت أرومون نمنيش أنجت تكو نما قرص بيخو تكو نما لولو بيخو تكو أوفا بيخو تكو خولي بيخو تكو خودوم بيخو خنا نمنيشاني نمشانن كنا غيسا ميكا أتخمي جت تكو أو وجالت مونيا تكبنا وجالت خنان جالت إنه من غير حسين فيت إنه كنسين فيت أبلو بلو حسين أنجرا دوزيرا شواردوس أبلو بلو مو تورا من غير جام بينجين تناف وقع فرتم وجتوري تكاول الليجنتي قويا تكقفا ولل قويا سنو أنا برتي برباديجي رومون جن جزء جارتي برتي بربادو ديم بشان ما يصير دفتي جنا ما خايف فترة نيار دفتي حركة بوستوف كنا انتل هاي هرمالتو كنا بشان كالي سجاد مال برتي بربادي دي أنا برتي بربادي ويا تو كتشزنو كنا وقاد يدي من منا مرتي توري منا مرتي سنمني مرتي سو إسي منا جرتو سنانا تناب جرون إسلاما أكسو ولي قلني تكا ولي لولي تناب رومون والبيخورة ولي بيخوية ونجامور خنا واي هذا منا وجين غرغارون الردون نما ماس نلا على جزء وابدن سري سوفيالين قد وانسان غرلو لا جيرا غروان برا جيرا تناب إسي غلطهم فتشو كبا إسي غلطهم فتشو را بكدو غنغورا كفا غرسي سو كبا سري سو كبا مالي غرا بدي جيرون كفا
kanaaf jireenyi islaamaa jireenyi akkasii wal gargaarsaati haala kanaan yeroo takka yoo haati manaa dhukkubsatte yookaan yeroo takka yeroo daydayaa jira shurufkaa wayii daddabti yookaan haajaaf dhimma wayitiif gara biraa deemte tanaaf bakka san nama guutuu ta'uu qabdate nama alaa deemee ollaatti kadhatu yookaan nama biraatti yookaan bakka biraa bilbilee maarree naayame ijoolleen ta'e sibiraa beeluu hin qabdu sibiraa dhukkubsachuu hin qabdu haati mana fitti amanuu qabdi fakkeenyaaf fidhaatuuf hin jiru mana kiyya keessatti ijoolleen tiyyoomman galee yookaan haadhaan naannaan yookaan anumaan gizee nama ol galee harmatti dhiyaatuun baabaa nyaatan kan ni jenna dhaqeetiin kannaaf maaliif ittiin gargaaruu irra hedduu nyaata warra kiyyaan anaaf barsiise akkatti godhan waa hundaa akkana walii barreemma nyaata mana keessa akkana godhi akkas godhi ittiin himu tanaaf gizeen alaa dhufe wanni san akkanaan fedhu maashaallah rabbinaa qopheessaa haadha mana kiyyaa hedduun galatoomfadhaa jaartiin guyyaa dura walitti dhufte amala keessiin barre amata dhibbaa hojjetee isu mala keessiin barsiiste oromoon haala saniin wal gargaareen hojjechuun ibaada haala san ta'uu qaba tanaaf nyaanni yoonii fi waarra kute yookaan waa irratti bakka san sirraa'uu qaba malee gowwaas ta'uu hin qabu talisaas ta'uu hin qabu iftuulaas ta'uu hin qabu ilmi namaa waan sadeen irraa fagaatee haadha mana isaa dhiyaatee waa hunda gargaaruu qabaa jechuudha fakkii namaa ta'uu qaba tanaaf jireenyi wasaasa yoo gamaa gamana qabanii deemanii bareeda yommuu tokkuma irratti dhiibdee isummaan huccuu micha isummaan huccuu qabdu tokko ilmoolleen gargaaru ka'ee kanaafuu yeroo takka huccuu an ifdaatu son jenne yeroo takka ni miica isin na jalaa baaste yookaan isin ni miiciti an jalaa hin baasa yoo isin nyaata naqu jiraatte bishaan harka dhiqaatiin ol geessa yoo firaasha irraa ganama isaan faxaraa kan an ka'een hin kaasa yeroo takka gaafta kanaa Taayiwaan irraa makaroonii asirra kaayyatee deemu sa'isin sheekan kun hinaaffaa bakkuma jaartii magaalatti ergitee waan bitanneef akkana irraa baattanii yaatanii miti isii gargaaru khayrukum li aliyyi rasuulillah alayhi irraa caalaan keessan nama warri fi itti gammadu nama warri fi irraa jaalatu nama warri fi hawwoo nama warri fi biraanyaa namni galu tanaaf haala san ta'uu qabna akkasii fakkii namaa ta'uu qabna jechuu kanarratti inshallah waa'ee jireenya maatii warraa haala kana fakkaata inshallah. Aji waa'ee amma iidaa akkamitti dabarsuu qaba amma hawaasni keenya mana jira ammaan tana iiddi baranaatis xiqqoo qabbanuu jechuudha mi akkamitti dabarsuu qaba hawaasni keenyaa fi nama bagatti isiin gahee jechuu barbaaddan. Inshallah haalli itti dabarsinu iddiinis akka beekamutti alhamdulillah mana keessatti sagantaa takka qopheessuudhaan kannaa waan takka warraafis ijoolleefis dorgommii takka mana keessatti quraan eenyurra qaree ijoolleefis qopheessinee waan tokko maas miidiyaalee islaamaa jiran babbareeda alhamdulillah akka duree miti ijoolleen teenya hawwitu warri keenya hawwu santu jira haala kanaan wal gargaarree gammachuun guyyaan kun guyyaa gammachuuti guyyaa ibaadaa itti goolabanii guyyaa dhiiroo musliim rabbiin irraa qeebalamuun qeebalamne juu dhiifama namni walii gud guyyaa dhiifamaati guyyaa gammachuuti kama rasuulli jana alayhi salaatu wassalaam guyyaa iidaa sila namni iida gizee dhaqee as deebi'e badhaasa maleekaan abaaboo yookaan ililli itti keeysee san keessa nam sadi rabbiin kaardii diimtuu kan namni ariyaa jechuu salaata irraa soomana irraa qura'aana irraa ariya sanirraa tokko nama haadha abbaan rabsu tanaa mana keenya keessatti akka haadha abbaan hin arrabsamne akka miidhamne tollekitti oolu godhu guyyaa iidaa kana keessa lammaffaan nama waliin ootu ollaa keenya keessa jiraatee yookaan fagoo jiraatullee bilbilaan bilbillee namni dhiifama bagatti waliin gahee irra guyyaan guyyaa araaramaatti dhiifama naa godhu waan san yoo waan walii galchu walii deebisu ta'ee waliif deebisuudhaan haala saniin akkasi gaggeessuu qabaa jechuun guyyaan kun guyyaa gammachuuti malee guyyaa namichaatu uummataa iida mana guutee taa'ee bashannanee akkana taa'u kana gizee hunda inni jahannama leen dubbatu. Waggaa kana assalaamu alaikum jeegzanna wa alaikum salaam jeniin aboo dhufe gaa eenyu nurraa dubbataa jeniin waltaan manni guutu abaluun nurraa dubbatu jeniin bismillah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah waylun lil mutaffifiin sheekh jeniin jannannisa hanguma numa nama guunne kana achisi aboo asiin diriirfadhu jennee keessatti teenyuu kanaa jeeni jeenamichaan lakki aboo balleennaan yommuu hangana ta'e
atus diro guutanii deemtee yaata kana bilaash jiita yommuu bal'aate aboo jennaan arra guyyaa gammachuuti nu dhiisii jeeni je akkasii arganii je namicha bira kanaaf guyyaa gammachuuti malee guyyaa waliin oodannu guyyaa warreeban guyyaa wal hamatanii miti guyyaa dhiifamaa gammachuuti haala saniin namni ammoo inshaallah baga rabbitti isiniin ga'e jechuu fedhu abbaa kiyya ka ilmii tana akkaan baradhu tattaaffii godhee ummaanti yaanaa duutee baatii jahannarraa duuti amaanaa yoon du'e jette yoo na jala kute mucaan kun yoo rabbi naa guddise diin rabbi naa barsiise akka taate ta'e jetteeni abbaan keenya irra cinqatee waa hunda godhee funyoorritti hin baradhe diin islaamaa yookaan qabrii filadhu yookaan quraana filadhu jaametti quraana filadhee baradhee isaan hedduu galatoomfadha umrii bareedduu fayyaa bareedduu ibaadaa bareedduu inshaallah soomana quraana waa hunda rabbiirraa qeebalee وهند رب ليين كي هند رانا جالتي نخبجي وهند أما ما لبان كي الحمد لله الدنيا جالتني عمري بريدو إذا برنا بقت تنجي أبليين كي خديرة خدلا ديرن كي يسمن كي ما يرتي آدمان كي تيفي كسوماس شمرن كي الله كيان بقى إذا برنا نوجي إذا فيا برنا بريد دنيا إن شاء الله ربنا فاكج إلشو ربنا واكج إلشو ربنا ناكج إلشو ربنا راح كج إلشو رب المان كي نروح كج إلشو علماء تيجي فيا بريد رزقي بريد إن شاء الله المان جاري علم الرادالو هذا باخي فيا بريد رزقي بريد خاتمة بريد عبادك قبلتك عبد ربها خنوجا خدوا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى قبل ساني شفي جنة ربنا واقول جتّا وربنا بريد دنيا إن شاء الله وبالله التوفيق السلام ما شاء الله ترتين أستاذو تخيني لما ولينقوني خانا فكاتا إسينيس نداوجا يرو بريدو أكدا برساجرتان أبدي قوتو قبل قبلين تنيا تنافت أكان هدونا بشننا بروم سبرا إذا الفطر يكن ولين دبر ستان أبدي قوتو قبل قام والتجتين إسين ديبسا نولين ترى نفانا ترى والسلام عليكم